qaamolee nageenyaa leenji'aa turan eebbifaman Araarsoo Mohaammed dabalata qaba. Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti qondaaltonni fi miseensonni poolisii aanaa fi magaalaa Ciroo istaafii qajeelchaa mana amala sirreessaa caasaalee gandaa fi hojjettoonni waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa barumsaa fi leenjii adda addaa fudhachaa turan bakka bulchaan aanaa Ciroo obbo Yaasin Mohammadii fi daayirektarri qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa komishinara gargaaraa Haasaayee Nagaash argamanitti eebbifamaniiru. Qaamoleen nageenyaa fi haqaa kunis dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuun nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf barumsaa fi leenjii ijaarsa biyyaa saayinsii hooggansaa tooftaa loltummaa barumsa ittisa yakkaa fi qorannaa yakkaa irratti guyyoota 7 leenji'aa kan turan ta'uu qindeessaan leenjii fi hoogganaan waajjira poolisii aanaa Ciroo Komaander Biraanuu Caalaa ibsaniiru. Haala ijaarsa biyyoolessaa irratti sa'aatii 10 walakkaadhaaf kan barachaa turan ta'uu isaa lammaffaa irratti saayinsii haala hooggansaa sa'aatii 21 guyyaa lammaffaadhaaf kan barachaa turan. Sadaffaa irratti maanuwaalii kitaaba ittisa yakkaatii fi murtee haqaa kennisiisaa sa'aatii 6 walakkaadhaaf kan barachaa turanii fi inni afuraffaan sa'aatii 21 guyyaa lamaaf walitti aansuudhaan cimina qaamaatii fi tooftaa loltummaa sa'aatii 21 kan barachaa turan ta'uusaa. Sirna eebbaa kana irratti kan argaman daayirektarri qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa komishinara gargaaraa Haasaayee Nagaash hubannoo fi leenjii amma kenname kanaan rakkoo nageenya mudatu kamiyyuu karaa qindoomina qabuun hiikuuf kan kenname ta'uu yaadachiisaniiru. Gaheen caasaa nageenyaa kana sadarkaa kanarra jirraayii kan jedhu immoo waa hubattan natti fakkaata. Kana hubachuun immoo hubannee sammuu keessa teechisoo odoon ta'in rakkoo nageenyaa yeroodhaa gara yerootti nu qoraa jiru kanaa fi ammas nu fuuldura nu qoraa jiru kana ittiin hiikuu akka ta'uu danda'u sirriitti ejjennoo qabachuun barbaachisummaa qabu. Dhaabbataanis ilaalchanis sadarkaa tokkorra geechan kana guutanii araddaa keessanittis hojii hojjettan karaa qindoomina qabuu fi karaa tokkummaa qabuun lafa qabsiisan taanan bakka kam barbaade yoo bu'e qaama kana jala kan bahu akka hin jiraanne sirriitti abdii sinirraa qabna waan ta'eedhaaf. Leenjiin kunis nageenya waaraa itti fufiinsa qabu fiduuf kan kenname ta'uu fi qaamoleen guyyaa har'aa eebbifaman kunis leenjii fudhatan kana hojiitti hiikuun akka irra jiraatu bulchaan aanaa Ciroo obbo Yaasin Mohammadii fi Inspektar Gaaddisaa Asaffaa dhaamaniiru. Leenjifamtoonni kun akkaataa barbaadamuun qixa sirriidhaan hojii nageenyaa keessatti akkamitti hojjechuu akka qabnu kaleessa akkamitti hojjetaa turre gara fuulduraatti akkamitti hojjechuu qabna kan jedhutti caasaan nageenyaa kun bal'inaan hanqinaa fi cimina isaa ilaalee raawwate hojii nageenyaa naannoo keenya akkasumas godina keenya akkamitti akka hojjechuu qabnu irratti caasaan kun bal'inaan kan leenjii kennamaafii ture ta'uu isaati jechuudha. Qaama baay'ee murteessaa ta'etu leenjii kana fudhate. Leenjiin kun immoo tokkoffaa nageenya waaraa uummata keenyaaf fiduudhaaf waan ta'eef leenjii baay'ee murteessaadhaa fi baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati. Akkaatuma leenjiin kanaan guyyaa 7 kana bal'inaan leenjanii jiran. Wantoota isaan irraa eegamu hunda godhanii jiran. Isa kana immoo qabatamatti jijjiiruu qabu jechuudha. Arrarraa kee aanaa isaanii araddaa isaanii karaa guutuu ta'een akka eegan qofan dhaamaa fi uummanni keenya immoo qaamni kun erga leenjiitti gabbu'e akka simatan asumaan dhaamaa fi hojiin isaan irraa eegamu amaanaa guddaa waan ta'eef amaanaa kan akka baatan asumaan dhaamuuniif barbaada. Eebbifamtoonni dubbifne tokko tokkos leenjii qaamolee adda addaa waliin fudhatan kanatti kan gammadan ta'uu fi hojii fuula duraatiif kan isaan cimsu ta'uu dubbataniiru. Leenjiin qaama nageenyaatiin kennamaa ture kun poolisii godina, poolisii aanaa, qarshallee qaama nageenyaa mara dabalatee walitti dhufnee akkanatti muuxannoo wal jijjiiruun kun waa guddaa irraa arganne jeetii yaadan akka kiyyatti. Leenjii kanarraa waa hedduu barannee jirraa jechuudha. Tokkoffaa jajjabina qaamaa, lammaffaa jajjabina qaama keenyaa akkasumas wantoota hedduu haala qabsoo, haala nageenyaa godina keenya keessa jiruu fi haala waliigala Oromiyaa akka keessatti of ilaalle ta'uu keenya jechuudha leenjii kanarraa. Guyyaa 7 fudhachaa turre wanti irratti fudhanne jalqaba irratti leenjii ga'umsa qaamaa jira. Leenjiin ga'umsa siyaasaas jira. Asuma keessatti leenjii ga'umsa qaamaa akka gaariitti kan duraanii caalaa kan leenjineetu jira. Waajjira poolisii aanaa Ciroo, waajjira poolisii magaalaa Ciroo qajeelcha godinaati wajjin fudhachaa turre. Leenjiin kun baay'ee waan namatti toluu fi kaka'umsa hojii keenya kan fuula dura hojjennu kan nu cimsuudha. Xumura irrattis leenjifamtootaa fi qaamolee galma gahiinsa leenjichaatiif tumsaa turaniif waraqaan ragaa fi badhaasni adda addaa kennamee jira.